Ooltanii bultanii akkam jirtu? Mata dureen koo irraa kutaa sadaffaa mata duree kanaan dura irratti hojjetaa ture waa'ee qusannaa maatiidha. Kutaa sadaffaa kana keessatti qusannaa maatii kan irree keessa seenu kan jedhudha. Kan waggaa sadiin irree keessa seenu inni kun faayidaan isaa maali? Miidhaan isaa maali? Eenyufaatu fayyadamuu qaba? Eenyufaatu fayyadamuu qabu kan jedhudha. Mee akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Qusannoon maatii inni irree keessatti galchatan kun maqaan isaa impilaantii yookaan impilaanoon jedhamuun beekama. Inni kun egaa gosoota qusannoo maatii yeroo dheeraadha. Sababni isaas takkaa gallaan hanga waggaa sadiitti ture ulfattisuu danda'a waan ta'eef mala qusannoo maatii yeroo dheeraa jedhamuun beekama. Wanti kun egaa akkuma suura irratti argaa jirtan kana wanta akka pilaastika ta'e hanga ija kibriitiin caalu, hanga muka kibriitiin caalu jechuudha dheerinni isaa. Wanti impilaantii yookaan impilaanoon jedhamu kun akkamitti ulfattisa yoo jenne suuta hormoonii gadhiisa. Hormooniin kun akkam godhaa? Dhangala'aa balbala gadameessaa furdisa. Akkasumas keessa gadameessaa akka qallatu taasisa. Akkasumas immoo akka oovaariin hanqaaquun gadhiisne taasisuudhaan ulfattisa jechuudha. Keessi gadameessaa qallachuun akka bakka sanatti micireen hin qabanne taasisa. Akkasumas dhangala'aan balbala gadameessaa furdachuun sanyiin qaama dhiiraa yookaan ispeermiin akka inni ol hin dabarreettisa jechuudha. Karaa kana sadaniin akka ulfi hin uumamne taasisa. Faayidaan isaa maadhaa? Kanneen kaanirra jechuudha. Faayidaan isaa tokko takkaa seennaan yeroo dheeraaf ulfattisa. Fakkeenyaaf waggaa sadiif ulfattisa waan ta'eef osoo guyyaadhaan waa'ee kanaa yaadiin takkaa galchatanii waggaa sadiif firii ta'uu danda'u jechuudha. Akkasumas yeroo barbaadanitti baasifachuun dafanii ulfaa'uu danda'u. Akka kanneen biroo osoo hin ta'in yeroo mateetti yeroo ulfaa'uu barbaadanii dafanii of keessaa baasanii osoo waggaan sadiin gahin deebanii dafanii ulfaa'uu danda'u jechuudha. Akkasumas istiroojiin of keessaa hin qabu waan ta'eef dubartoonni tokko dhibee fayyaarraa kan ka'e kan istiroojiinii fudhachuu hin qabne jiru. Isaan kanaaf egaa wanti kun istiroojiinii waan of keessaa hin qabneef baay'ee gaariidha jechuudha. Haa ta'u malee kanneen wanta kanaaf allerjii qaban, kanneen sinsinnaa'uu wanta kanaa qaban, akkasumas immoo kanneen dhiiguu gadameessaa sababni isaa hin beekamne qaban, unknown or unidentified vaginal bleeding or unknown or unidentified menstrual disturbance or regular bleeding kanneen kana qaban kana fayyadamuu hin qaban. Akkasumas immoo rakkoo kan taruu dhiigaa yookaan blood clotting disorder kanneen qaban akkasumas dhibee turuu fi kaanserii harmaa kanneen qaban isa kana fayyadamuu hin qaban jechuudha. Carraan osoo qoricha kana fudhatanii yookaan qoricha kana erga irree keessa galfatanii booda carraan ulfaa'uu nama 100 keessa nama tokkodha yookaan parsentaa tokko qofadha jechuudha. Osoo wanti kun irree keessa jiru carraa ulfi uumamuu. Kanaaf egaa strongidha jechuudha. Baay'ee amala dandeettiin ulfattisuu isaa baay'ee guddaadha. Haa ta'u malee kanneen ulfaatinni qaama isaanii baay'ee guddaa ta'e jechuunis kanneen dubartoota obees ta'an biratti carraan feel gochuusaa kanaa olidha. Akkasumas immoo dubartoonni tokko kanneen dhibee fayyaaf qoricha farra gaggabdoo qoricha HIV fayyadaman feel gochuu danda'a wanti kun. Akka qorichi kun hin hojjenne taasisuudhaan ulfaa'uu danda'u waan ta'eef kanneen dhibee HIV qaban, kanneen dhibee gaggabdoo farra gaggabdoo fudhataa jiran, kanneen qaamni isaanii baay'ee fufurdoo yookaan obees ta'an garbiraa osoo fayyadamanii gaariidha. Feel gochuu danda'a yookaan ulfi uumamuu danda'a waan ta'eef. Tarii osoo mala qusannaa maatii kana fayyadamanii yoo ulfi uumame parsentaan tokko feel gochuu danda'anii irra dubartoota 100 keessaa dubartii tokko biratti wanti kun feel gochuu danda'a. Osoo wanta kana irree keessaa qabanii yoo tarii ulfi uumame ulfi sun yeroo hedduu gadameessa keessa miti bakka biraatti uumama yookaan ectopic ta'a jechuudha. Ectopic pregnancy. Kanaaf osoo mala qusannoo maatii kana fayyadamanii yoo ulfi uumame immediately ogeessa fayyaa mariisuu qabu. Gadameessa haala ta'uu danda'a waan ta'eef. Dandeettiin ulfattisuu isaa waggaa 3 qofaaf waan ta'eef waggaa 3 caalaa itti fufuu barbaadu taanaan isa kanaan dura galee baasanii garbiraa galchachuu qabu jechuudha. Waa'ee qusannoo maatii kan irree keessa galfataman yookaan kan waggaa 3 fayyadu kana ilaalchisee barnoota ni gabaabsee qabadhe kanumadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.